Faya ifan amne Jalina kul kulu Duguran kame Faya faya jalo Arganne badasa Nandami langine Yubulami asa Baatiin Ramadaanaa nu biraa galee jira. Baatiin Ramadaanaa guyyaa xumuraatii Rabbiin nagaan waggaa guutuu walitti nu haa deebisuu dachaa dachaa nama itti deebi'ee soomatti deebi'u Rabbiin nu haa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kiyya jalatti argamtan jirtu hundi keessanuu baga jiraattanii baga jala bultii iidaa geettanii Ramadaan guyyaa xumuraa Ramadaanni nagaa nutti dhaamee jira. Ramadaanni nu biraa galee jira kalaas har'a guyyaa isa xumuraati. Rabbiin guutuu nama itti deebi'ee simatu Rabbiin haa taasisu. Ramadaanni waggaa waggaan dhufee manaan hin dhabin inshaallah. Isin hundi keessanuu jirtu faamilii kiyyaa kan amantaa birallee ashama harka fuunee baga jiraattanii kan alaa kan biyya keessaa kan na hordoftanii jechuudha. Silaa namni na hordofu Itoophiyaadha akkasuma Somaaleedha akkasuma Dubaayii Suuda Arabiyaadha jechuudha. Maashaallah warri biyyoota kana keessa na hordoftanii hedduu tokko naaf galatooma. Rabbiin iidallee kan guyyaa boruu iida guyyaa boruu Rabbiin ittiin nu haa ga'u jala bultii iidati boru guyyaan iida boru guyyaan guyyaa gammachuuti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii keenya galanni haa ga'u baaruun isatti haa jiraatu. Dachaa dachaan kan Ramadaana soomnee xumurree iida itti geenne alhamdulillah meeqatu kana hundaa dhabee rabbii keenya shukuriin isatti haa jiraatu wallaahi. Inni iida gammachuu nu haa ta'u inshaallah. Viidiyoo iidatillee guyyaa boruu kan walitti deebinu ta'a inshaallah. Har'a rabbiin waan nu soomne maraa rabbiin nurraa haa taqabbalu. Allahumma innaka tuhibbu afu annaa jechuu kana hin dagatinaa yaa rabbi yaa Allah. Ati gafuurun rahiimii soomana keenya nurraa taqabbalii haja muraada keenya nu guutii jiini ji'a du'aa'itii jiini ji'a qura'aanatii jiini ji'a zikriitii guyyaa isa xumuraa yaa rabbi yaa Allah rakkoon teenna maraa gidee teenna maraa yaada keenya maraa yaa rabbi yaa Allah gammachuutti nu jijjiiri inshaallah. Rabbiin waa maraayyuu nurraa haa jijjiiru gammachuu raahaa aafiyaa gammachuu jireenya bareedduu aafiyaa bareedduu jiruu bareedduu Rabbiin nu haa taasisu. Faamilii kiyya baga jiraattan isin hundi keessanuu ammas naaf jiraadha. Oolmattiin kiyya kan guyyaa kaleessa isa kana fakkaata. Rabbiin aafiyaa nu kennee umrii nu dheeressee asiin nu ga'ee rabbii keenya shukriin isatti haa jiraatu galanni isatti haa jiraatu. Ammallee dachaa galchaa rabbii kiyya jechuudha. Alhamdulillahi summa alhamdulillahi rabbiin ammallee haja muraada nu haa guutuu akkanumatti nama iida itti deebi'ee Ramadaan itti deebi'ee gammadu rabbiin nu haa taasisu. Gammachuun qophii iidaa kana fakkaata inshaallah. Rabbiin nama waggallee deebi'ee gammadee wal argu rabbiin nu haa taasisu. Isin biraa hoo maal fakkaata inni kan biyya namaa jirtan hundi keessanuu inni keenya hunduu tokkuma jechuudha. Kan biyya keessaa iida gammachuu maatii ofii wajjin dabarsuu keessanii gammachuun addaati jechuudha. Inshaallah nullee gaafa rabbi jedhe tokko gammachuu maatii wajjin simannaa jechuudha. Wanni hunduu gaafa rabbi jedhe malee hin taatu inshaallah. Gaafa rabbi jedhe immoo biyya keenya maatii wajjin viidiyoo waraabnaa jechuudha. Ammaa fi agasaniin kushii nama keessa teennee viidiyoo walii waraabna. Nasiyaa walii dhaamuu fi du'aayii walii gochuun du'aayiin immoo wanti xiqqoon qabdu jechuudha. Akkasii faamilii kiyya inshaallah. Haala kanaan dabarsee anillee Ramadaana alhamdulillah Ramadaana gammachuuti Ramadaana milkiiti kan rizqiiti kan bal'innaati. Innillee iida gammachuu iida milkii kan bal'innaa kan aafiyaa rabbiin umrii nu haa dheeressu. Walitti nu haa deebisu umrii nu dheeressee walitti nu haa deebisu.
ka umrii dheerate, ka fayyaa qabaate, ka jiraate waa hunda argaa, waa hundatti deebi'aa jechuudha. Rabbiin nama umrii dheeratee waan yaade waan hawwe galmaan gaatee waa hunda argu rabbi nu haa taasisu. Akkasii faamilii kiyya oolmaan kiyyaa kan har'aa kana fakkaataa jechuudha. Iida gammachuu jala bultii iidati. Isin biraa hoo maal fakkaata? Gammachuun jala bultii iida kan biyya namaa keessa jirtan hunda keessanuu ka addunyaa rabbi uume tana keessatti argamtanii jechuudha. Akkasitti anillee asii asaambusaa hojjetaa, waa mara hojjetaa, waa qopheessaa. Viidiyoo isinii waraabee asitti foonii hojjetaa jira jechuudha. Kan asaambusaa hashwaa jetti sila arabni akkasi. Hashwaa jechuudha. Isa san hojjetaa jira. Kun eenyudha? Juuzara yookaan kaarotiidha. Foon daakkamaa jechuudha akkasi. Foon daakkamaa yookaan lahan mafruum. Asitti immoo dhugeematii hojjetaa jira. Asumaani guyyaa xumuraa du'aayii waliif dhaamna. Guyyaa xumuraa ramadaana guyyaa xumuraati. Asumaan nu takkaa yeroo nyaata hojjedhu ramadaana kana guutuu baay'ee tokko biizii ta'e waraabne viidiyoo jechuudha. Yeroo nyaata hojjedhu waraabne gizee maayyuun arganne jechuudha. Inshallah rabbi fayyamaa nu haa kennu, umrii dheertuu, fayyaa bareedduu, yeroo bareedduu. Viidiyoo amma gaafa biyya keenya galle tartiiban seeran teennee waraabna. Namni biyya namaa jiru amma viidiyoo tartiiban inni waraabu asitti maashaallah tabarakallah. Sufura irratti daraadaraa jira jechuudha. Kan akka asambuusaa kan asambuusa tarrogaa waajiina talbeet ajiina kan harkaan hojjetame jechuudha. Asitti daabboodha. Kan daabboo jaalatutu jira. Akkasii wanni hundi nafni qophii isa xumuraa ramadaana yaa rabbi Allah ramadaan nu biraa kutee nagaan hoggaa guutuu walitti nu deebisii. Waan ramadaanni guutuun qabu nama argatee milkaa'uu yaa rabbi nu taasisi. Akkasii maashaallah tabarakallah kan qophiin kanarra jira. Qophiin faxuuraa isa guyyaa xumuraa. Bashayni roobe yaa ji'a ramadaana waggaa waggaan walitti haadachaa. Yaa ji'a ramadaana waggaan walitti haadachaanu. Waggaa waggaan walitti haadachaanu. Jedhe shayni roobe maashaallah rabbiin waggaa guutuu rabbi nu haa deebisu. Ramadaanni nu biraa kutee jira. Guyyaa isa xumuraati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nama irraa qeebalame, du'aayi nama irraa qeebalame, soomanni nama irraa qeebalame rabbi nu haa taasisu. Ramadaanni haganaan nu bira guyyaa isa xumura nu bira kutee jira. Abbaa itti deebisuu rabbitu beeka. Rabbiin nagaan itti nu haa deebisu. Umrii nu dheeresse. Baatiin ramadaanaa kan isa xumura kana fakkaata. Warra irraa milkaa'e rabbi nu haa taasisu. Akkasii inshaallah. Gammachuun kana fakkaata. Gammachuu yaa rabbiin ittiin nu haa ga'u. Egaa faamilii kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Rabbi warra irraa milkaa'ee akkanumatti waggaa walitti deebi'ee wal simatu rabbi nu haa taasisu. Akkasii akka viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii inshaallah wal argamu viidiyoo iidatiin haa ta'u. Warri haaraa dhuftan sabiskiraayibii godhaa. Kan dura jirtan laayikii godhaa, koomentii barreessaa. Haga viidiyoo biraatti turtii gaarii. Baay baay naaf jiraadhaa isiniin jedha faamilii kiyya.